Maguutuu akka nama tokkootti birrii maguutuu kaffaleen dhufee waan tafe tokkollee nama bukkeen jiru garuu baraa kana fakkaatu keessatti fidee nagatee ansin beekuu edee bilbila kollee bilookii nama baabulatee jira. Tole yaan maqaan koo Maatiyoos Kumaraan jedhama. Bakki inni dhufee godina Qellem Wallaggaa Nadaalee Baabaraarraati. Amma iddoon jiru kun Dubaay jedhama. Ani yeroo jalqabaatiif dallaalaan tokko fidee asitti jechuudha. Birrii guutuu akkuma nama tokkootti birrii guutuu narraa fudhatee jechuudha. Hojiidhaaf gara Dubaay na dhigan dhufee booddee siqaa gurguddaatu narrage. Innis yeroo jalqabaatiif kan inni aan jedhee asitti na fidee jechuudha. Hojii kaampaanii hojii babbareedaa hojjettadheeti kan inni yeroo achi jiru kan inni afaan haasa'u jechuudha. Isa booddee erga nas ga'ee bakka gaara leenjii Saawwetiin ergee achitti jechuudha. Ijoolleen wajjin hojjennu hundi isaanii Paakistaanii waan ta'aniif faana jiraattu odaa keenya qabachuu odaa keenyatti nyaachuu hin qabdu jedhanii jechuudha. Gan obbiraana baasanii obbiraana kurkursanii guyyaa 3 guutuu bakkeen ture jechuudha. Qaniin duuf ka'u nyaadheen qaniin immoo danda'e immoo obsee jiraachaa ture jechuudha. Baraa kana fakkaatu keessatti jechuudha. Kan inni nagatee namichi na fidee jechuudha. San achirraa utuun kufeeti namni na yaadatu hin jiru anaan. Kanaaf ijoolleen gara biyyaarraa dhufaa jirtan gara fuulduraattis karoora hin qabdan jechuudha. Kaayyoon keessan yookaas immoo karoorri keessan dallaalaa isin fiduraa adda baafadhaa. Eenyu wajjin akka dhufaa jirtanii fi eenyu akka isin fidaa jiru adda baasaan isiniin jira. Yeroo baay'ee akka haasaan miti yeroo biyyaa haasaan. Hordoftoota Abdii Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii dubbalettiin keessan baay'ee nagaa godha. Tole akkuma viidiyoo kana argitanii obboloota koo mucaa kun baay'ee garaa kana nyaata dhugaa waaqayyo. Maaliif beektu dallaalonni baay'een ijoollee keenyatti baay'ee taphachaa jiru jechuudha. Kallattii garaa garaatiin biyya ormaa iddoo itti hojii ulfaataa miti jedhanii sobanii ijoollee keenya taphachaa jiran baay'ee garaa nama nyaata jechuudha. Maaliif Dubaay isaa ta'u biyyoota baay'ee jechuudha ijoollee keenya taphataa jiru. Dhugaa mucaan kun gosa keessa dhaggeeffatanii osoo midhaan hin nyaatanii guyyaa lama buleen akkasumas immoo ijoollee wajjin hojjennu warra kuma Paakistaanii kun na jibbaniitoo guyyaa 3 fi nyaata dhorkaniidha. Dhugaa dubbachuun ta'an ijoolleen keenyallee ijoollee jibbamaniiti illee warra Itoophiyaadha. Sidaati isaanis ta'e waan hundaaniyyuu ijoollee jibbamaniiti ijoolleen keenya ijoollee dhiiraa kan jibbamaniiti jechuudha. Isaanillee dhufaa kan dhugaa dubbachuuf kan nama jibbisan jechuudha. Amma fakkeenyaaf yeroo as mana arabaa kana keessa yeroo tokko mana keessa waa sirreessuu hin dhufu yoo dhufan baay'ee nama jibbisiisu jechuudha. Dhugaa namni nama jibbisiisan jiranii baay'ee nama jibbisiisu. Garuu haa ta'u malee agartaan qabii ormaan itti yartuuni amma namaan geenyallee nama jibbite jechuudha. Ammaanii kana maal jechuun barbaade dhugaa waaqayyo warri jechuudha. Daldaaltonni ijoollee nagaa hiyyeessa hojjetateetoo nagaa maatiisaa wajjin hin bulu. Ani nagaa hin bulu fidanii nagaa hin dhowwidan jechuudha. Agartaa mucaan kun amma yookaan haadha kiyyeen jijjiira yookaan abbaa kiyyeen jijjiira jeetiin kan inni mana isaatii mana warra isaatii kan nagaa biyyaa jechuudha. Haa ta'u malee amma lubbuu isaatiif baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaaf jijjiiree maatii isaa jijjiiruu dhiisiti ofii isaatiif ofii isaa dhabaa jira jechuudha. Amma dhugaa dubbachuuf daldaaltonni keenya jechuudha. Yeroo ofii isaatiif si fayyadamu kan yeroo ijoollee biyyarraa fidanii dhugaa jirtu itti himan jechuudha. Dhugaa jirtu hin himani. Amma mucaa kana baadiyyaatti geessanii galchanii lafa badee kanatti jechuudha. Akka inni itti bo'aa jiru kanaan maal agartan kana jechuudha. Dhugaa waaqayyootiif baay'ee nama jibbisiisa. Baay'ee nama jibbisiisa. Biyya ofii keessatti dhugaa bishaan qorraa dhuganii jiraatan maal ta'a lubbuu nagaa qilleensa nagaa ofii keenya akka qilleensi ishii baay'ee biyyootuma hundaayyuu hin jaalte jechuudha. Agartan amma gannas ta'e gannas normaalidha. Yeroo itti booba'ee hin darba bakka bona soo ta'e normaalidha waan kana hunda nama qilleensi biyya keenya nama miidhu miti. Haa ta'u malee qilleensi inni uumama qilleensate rakkoon qabu namni waan hundaa dabarsee jechuudha. Yeroo of jijjiira jedhee biyyarraa bahu waan hunduma danda'uu qaba. Garuu daldaaltonni keenya yeroo biyyarraa ijoollee fiddan dhugaa jirtu itti maatii fida. Wanta jiru dhugaa jiru itti maa bakka. Maaliif namni sun gaafa itti amanee dhufe isinillee maqaa keessan hin balleechuu ofii isaatiin jechuudha. Dhiphatus cinqamus waan sammuu isaa keessatti duraan amanee dhufe sana asittillee yoo arge bakka anumatu waan kanaatti amanee dhufe waan jedhe hojjechee jiraachuu danda'a jijjiiruu danda'a jechuudha. Garuu waan hin jirre sobdanii ijoollee sanarraa birrii baay'ee nyaatanii fiddanii hiyyeessaa ittiin taphatina jechuudha. Kanarra namatti taphatta isinis boru waanuma tokkoon isinitti taphata jechuudha.
waama tokkotu jireenya keessatti taphata jechuudha. Dhugaa waaqayyo cubbuu narra hojjettan kuni boru mataa keessan irra ga'a malee dhiira guyyuun nagu jechuudha. Dhugaa gooftaa midhaan kun baay'ee natti dhaga'ame jechuudha. Agartan bifa isaa kun waan inni fakkaata. Ijoolleen keenya baay'een isaanii akkatti rakkachaa jiru. Ijoolleen dubartis kana caalaa kan rakkatantu jira. Kan loon tiksantu jira. Loon tiksan yeroo jiranii hojii tuffachuu kiyyoo osoo hin taane garuu jechuudha. Iddoo hojjetan sanitti nyaata qabu, dhugaatii qabu, uffannaa qabu, manni isaan keessa jiran sun akka miidhagina tokko namni isaan gargar ilaalaa jiru. Kanaaf obboloota koo yeroo biyyarraa dhuftan maal akka gootan beektu daldala amanamaa isa karaa seeraatiin si fidu. Isinis immoo jechuudha sammuu keessan amansiisatii koottaa wanti gaariin akkasin qunnamu, wanti yaraan akkasin qunnamu. Bakka biyya ormaa kana gaafa achi as dhufnu wantoota baay'eetu jira. Baay'ee sun maa inni wettanii haala gaariin jiraachuu, haala hamaan jiraachuu, hojii gaarii argachuu, hojii dhabuu baay'ee jira jechuudha. Kanaaf kana gochuuf duraan dursaatii ofii keessan amansiisa. Lammaffaa immoo jechuudha. Daldaaltonni keenya ijoollee fidanii iddoo rakkootti gattanii kan bilbila keessan irraa cufattan, kan bilbila isaanii bulookii gootan, isin nagumaa maaliif har'a yoo nama tokko miitani sammuu keessan nagaa argata, boqonnaa argata. Ani beekuu kana saniin fa'aa fedhiisee jechuudha. Kanaafuu dhugaa ijoollee biyyarraa fiddan iddoo nagaa yoo galchitan malee akka namaan ijoollee hiyyeessa fiddanii biyya ormaa keessatti rakkisanaa dhugaa waaqayyooti. Intu ijoollee baay'een kan rakkachaa jiran dhiirris ta'ee dubartiis ta'ee daldaalonni keenya taphachaa jiran jechuudha. Dhugaa waaqayyaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Maaliif biyya ofii keessatti dhugaa nagaa qabaatanii fayyaa qabaatanii bishaan qorraa dhuganii yoo jiraatan maal rakkoo qabaata isaan wajjiniin hinde nyaannan tun nama nyaatti jedhan. Dhugaa waaqayyaa baay'ee natti dhaga'ame jechuudha. Egaa maan jennaa himati waaqayyoon obsa siifaa kenna obboleessa kiyya. Waaqayyoon immoo bakka amma jirtu kana akkasi baasuu abdiin qaba. Guyyaa tokko akka waaqayyoo kan galateeffattullee abdiin qaba. Kanaaf warroonni daldaaltonni keenya birrii nyaachuu jettanii ijoollee lubbuu dabarsaa jirtan waaqayyoon sodaadhaa nama sodaachuu baattan. Har'a jettanii calliftanii waan barbaadan nama gochuu dandeessu. Garuu hojiin keessan inni har'aa kun isinuma irratti raawwata. Maaliif jennaan namni waanuma facaasee haammata waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu ijoolleen keenyas biyyarraa bahuudhaaf gaafa kaatan sirriitti qorannoo godhaa. Calliftanii biyyoo irraa baanettanii hin deebinaa jechuudha. Dhugaa gaafa biyya keessa jirru biyyaa baana jennee tokko kaana. Garuu immoo gisee biyya ormaa kana dhufne maal akka nu qunnamu hin beeknu. Kanaaf nuti hojii wallaallu waan hundumattuu hin beekna. Garuu daldaaltonni keenya ijoollee keenyatti hin taphatinaa. Dhuguma isin ijoollee keenyatti hin taphatinaa. Maaliif isa obboleessa qabda? Isa obboleettii qabda. Osoo inni kun obboleessa keessan ta'e wayi bilbila irratti cufattanii dhiiftuu balee kanatti gattanii. Kanaafuu maal jechuun barbaada? Nyaatuma har'a nyaattanii itti gammaddan duwwaan ilaalanaati. Borullee maaltu nurra gahaa jedha. Kana ilaalaa jechuudha. Kana jechuu barbaada. Dhugaa waaqa dubbachuu tana baay'ee natti dhaga'ame jechuudha obboleessi kun. Mee odoo nu ta'e odoo obboleessa keenya ta'e jedhaatii yaadame dhugaa. Mee obboleessi ofii guyyaa 3 guyyaa 2 gaboo bulee asumti mataan kan keenya guyyaa 2 guyyaa 3 guyyaa tokko ooluun biyya ormaa keessatti dhugaa odoo nyaatan iyyuu gisee itti nama beelessutu jira jechuudha. Maaliif haalli namni keessa jiru baay'ee ulfaataa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf yaadni irra qabadde seefi obboloota koo kanumaadha. Waaqayyoon gooftan jechuudha dhugaa. Rakkinuma ijoollee keenyaa nu agarsiisu. Rakkinuma obboloota keenya miidiyaa irratti bo'aa jiran nu agarsiisu. Waaqayyoo gahee nurraa haa dhaabu jechuudha. Biyya keenya bichaadha kan biyyi bakka hundatti rakkattu malee jechuudha. Biyyoonni ormaa nagaadhuma qabdi. Biyyoonni ormaa dhugaa akkanatti jechuudha. Akkanatti rakkatan. Maaliif jennaan dhugaa amma fakkeenyaaf biyya ormaa ijoolleen lammiin biraa jechuudha. Biyya ormaa keessatti gaafa rakkatan mootummaa isaaniillee haa ta'u itti barmata jechuudha. Akkana keessa kan keenya yoo ta'e biyya ormaa itti keessaa istiin biyya keessa tokko nama gartaa waan inni ta'aa jiru. Kanaaf waaqayyo rakkina keenyarraa haa qabu. Waaqayyo rakkina keenya furmaata haa ta'u jechuun daadhaa eebbifama. Waaqayyo sinaa eebbisu amma waan biraatiin qabadhes ni dhufutti nagaannaa tura.